bilchiginaa garaagaraa wajjiniin akka mari'atamteedha kan dubbatamaati jiru. Kun hammam dhugaadha? Mootummaan bilchiginaa Finfinnee jira, anis Finfinneen jira. Mari'achuu akka barbaadu taate Keeniyaa dhaquun hin barbaachisu. Asumatti mari'achuu dandeenya. Keeniyaa kanan dhaqee dhimma rakkoo garaagarummaa mootummaa federaalaa wajjin qaban humnaan furreedha ni socho'anii. Sunis milkoofne jechuudha. Kanaaf sadarkaa amma biyyi kun irra jirutti hoggansi biyya kanaa gara adda addaatiin jiru kamiyyuu rakkoo siyaasaa jiru kana humnaan furree yoo kajan taate tarii loluma ofii waggaa lama keessa dabran kanaa'u ni irraanfatan yoo ta'e malee waan seenaatiin miti kaasaa jirru. Waan seenaa waggaa 20 duraa yookiin immoo waggaa 30 waggaa 100tiin kaasaa jirru. Waan mudangee deeggadda ija keenya nagarre warri immoo lola kana keessa ture qaamaan keessatti hirmaate waan ta'eef dhugatti hoggansi rakkoo biyya kanaa humnaaniin fura jee onnee isaarraa amanu waan jiru natti fakkaatu dandeenya jennee waan yaadnuu fi dhiyeenya kana gara Keeniyaa Naayiroobiitti imaltee osoo itti wayii waannu osoo kadhannu osoo wanni meeqa itti himamu lolatti deemame mootummaatu akka isaan afaan qabatan akka isaan hin dubbanne akeekkachiise kan jedhu jira. Hin jiru dhaabni biraa tokko hin jiru kan biyya bulchaa danda'u kan bakka bu'uu danda'u hin jiru. Sirbii bulloonni maamana hidhaa oolaa kan jedhu yerootti sirbametu ture. Addi alabuulli kaasa kaallaa hin qabne kan lugaama hin qabne bakka barbaade dheedee bakka barbaade bulu. Addi bilisummaa Oromootiif immoo KFO'n yeroo dheeraadhaa fi mariin biyyoolessaa kan hundumaa hirmaachise ni barbaachisa jedhaati turani. Mataan isaatiif garaan isaa baay'ee guddata mucaa xiqqaa waggaa gallaadha. Yeroo bultii 40 nyaata lagattan sana namni sodaa guddaa keessa seenetu ture. Duuti biyya wajjin hirriba kun jaani. Mootummaa wajjiniin walii galuudhaan bahanii kan jedhutu jira. Jaarsi caayaa jala taa'ee isaanii waltummaa alatti dhiise. Jaarsi caayaa jala taa'ee mari'atu